bara sanatti Firaa'oon mootii jedhamtu ture. Akka isiin rabbii isiitii wajjiniin haasoftu mari'attu taasise. Manaama ajaa'iba ta'e abjuu ajaa'iba ta'e arga. Yaa Rabbii anillee dahe mucaa koo kana eessa keewwadhu jettee gaafattee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Mootii ana rabbukum laalaa an rabbii kan keessan jedhu ilmi bara sana dhalatu aangoo isaa kan irraa fudhatu ta'uu isaa ibsaniif. Lagni nama nyaata gaafa jedhamu dhageessanii beekuu dandeessu. Ilma banii Israa'el irraa dhalatu hunda kan bara sanaa ajjeefamu. Waadaa rabbii sitti amantee mucaa sana laga irratti darbatte. Haadha Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa seenaadhaaf lafa keewwatedha. Bara ilmi dhiiraa dhalate hundi ajjeefamu keessa haadha ilma dhiiraa deesse osoo taate maal goota yaa haadha?